Hello, akkam jirtu kun Oromiyaa Digital Habiraatii barattoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan eegala. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Akkuma yeroo darbee application software jara word processing irratti haala kamiin document keenya keessa picture tokko galchuu dandeenya, art akkamitti galchuu dandeenya, shape akkamiin document keenya keessa galchuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallee turre. Har'a mata duree biraa formatting page number kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Formatting page number kan jennu kuni page yookiin immoo kitaaba page kuma tokko qabarreessinee booda kitaabota sun fuula tokko fuula biraarraa adda baasuuf kan nu gargaaru page number yookiin immoo fuula kitaaba suniiti jechuudha. Fuula kitaaba yookiin immoo page number kana haala kamiin galchina? Maanuwaalii tokko lama sadi jennee galchina moo akkamitti galchina word processing fayyadamnee kan jedhu kan waliin ilaallu. Akkuma nuti beeknu page number kan jennu kuni can be used to automatically number each page in your document. Akkas jechuun page tokkoo fi page lama hanga kuma tokko isaa ta'u automatically galchuudhaanidha jechuudha kan nuti har'a waliin ilaallu jechuudha. They come in wide range of number format and can be customized to suit your needs. That means Roman number ta'uu danda'a, decimal number ta'uu danda'a. Page number keenya keessa kan fuula kitaabaa galchinu jechuudha yookiin immoo document keenya keessa fuula tokko galchinu jechuudha. So this page number usually placed in header irra galchuu dandeenya, footer irra galchuu dandeenya, akkasumas immoo side karaa bitaa yookiin karaa mirgaa galchuu dandeenya jechuudha. So kanaafidha page number are usually placed in the header, footer or side margin kan jennu. Side margin kan jennu karaa kanaa fi karaa kana ta'uu danda'a jechuudha. Header kan jennu immoo gubbaa kana keenyaaf Unisri application software kan jedhu kanatti aanne bakka kana page number galchuu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo header kan jedhu immoo jala fuulli kitaabaa kun erga dhumee asitti bakka kanatti akka isa kanaatti kun amma fakkeenyaaf kitaabni nuti irraa barachaa jirru kuni footerii irra galee jira jechuudha. Sababni isaayyuu gara dhumaarra waan galeeruuf footerii jennaa jechuudha kan. Sun immoo akkamitti galchuu dandeenya kan jedhu kitaaba keenyarraa akkuma asirra kaa'etti applicationii word processing fayyadamneetidha kan nuti kitaaba tokko barreessuu dandeenyu yookiin asoosama tokko barreessuu dandeenyu. Akkamiin immoo galchuu dandeenya si jedhuuf application software keessaa Microsoft Word kana fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf kanarratti osoo kitaaba tokko barreessinee kun amma peejii tokkoffaa osoo ta'ee peejii tokkoffaa kana yeroo darbee ilaallee immoo fakkeenyaaf peejii break goona ishii kana peejii break taasifna. Peejii break amma peejii lammaffaa taasifneera. Peejii break kan biraallee ni daballa. Peejii break ishii lammaffaa kanarratti fakkeenyaaf lammaffaa ibsuudhaafidha kanaan akkas gochaa jiru. Kun immoo koffaa ibsuudhaafidha jechuudha. Peejii beeku qabna jechuudha. Ammasiitii peejii sadi qabnaa jechuudha. Peejii sadi qabnaa jechuudha. Kuni lammaffaadha. Asitti immoo kun immoo tokkoffaa. Kanuma immoo peejii sadaffaan immoo sadaffaa jennee barreessina akka wal yaalaan dhoofneef jechuudha. Sadaffaa kana kaasinii dookumentii peejii fuula guutuu kan akka barreessinatti yaadaasinii. Peejii sadi qabna. Peejii sadi erga qabaannee mee gara kitaaba keenyaatti deebinee kitaabni keenya hojjetee isinitti argisiisa jechuudha. Header irra galchuu dandeenya, footer irra galchuu dandeenya, side margin galchuu dandeenya jennee. When you need to number some page differently or allow to restart page number amma fakkeenyaaf barbaadne asirra header irra galchine, asirra footer irra galchine barbaadne asitti immoo header irra illee galchuu dandeenya jechuudha. Mee haala kamiin immoo akka gochuu dandeenyu step by step isinitti argisiisa jechuudha. Follow the following logical step to add page number. Jalqaba maal goona jedha insert tab kan jennu barbaanna jechuudha. Word processing keenyarraa insert tab kan jettu erga barbaanne page number kan jettu command bira dhaqna. Akkas jechuun mee kanarraa osoo ilaaliin documentii page sadi qabu create goone irrasitti jalqaba maal goona home irra jirrasitti home kanatti aantee bakka kanatti insert kan jettu batanii jirti. Insert batanii irratti yeroo click goonu asii eegalaatti hanga dhumaatti mee barbaada page number kan jedhu barbaada mee as keessa page number kan jettu bakka kana jirti. Page number kan jettu bakka kanatti erga argine tokko toppii irra galchuu dandeenya nuun jedheera kitaabni keenya. Lammaffaa guutummaa irra galchuu dandeenya nuun jedheera kitaabni keenya. Sadaffaa marginii karaa bitaa fi karaa mirgaarra illee kaa'uu dandeenya. Yoo barbaanne immoo current position gidduudhuma document keenya illee galchuu dandeenya jechuudha. Mee fakkeenyaaf guutummaa irra haa keenyu. Guutummaa keessaa immoo optionoota warreen kanatu jiru. Guutummaa karaa harka mirgaa, guutummaa giddu galeessa yookiin senterii, guutummaa ta'ee immoo karaa harka bitaa
That means left side isa jennu jechuudha. So kana bakka barbaanne filanname fakkeenyaaf ishii kana filanname argitanii ofuma sagalee jechuudha. Lakkoofsa 3 jedhama kun lakkoofsa 3 jedha. Lama kun immoo biraasitti immoo 3 jechuudha. Tokko lama 3. So page numberii kitaaba fuula 1000 qabuuf illee liikii waan lamaan kanaan galchuu dandeenya jechuudha. Insert jenna page number enna bakka barbaanne kaa'uu dandeenya. Top yoo taasisuu barbaannes amma fakkeenyaaf top yoo taasisuu dandeenya. Remove page number jenname fakkeenyaaf remove page number itorombu wala injiru ammalal bakka. So top irra kaa'uu barbaanne ishii kana dhufnee top irra center irra kaa'uu dandeenya. Argitanii 3 kun immoo lama immoo tokko jechuudha. So amma fakkeenyaaf page tokkoffaa kana cover page yookiin immoo roman number yoo gochuu barbaade immoo different first page isheetti kanatti bu'aa jechuudha. First page yeroo jedhu lammaffaan jedha tokkoffaa romtu jiru argitanii tokkoffaa jiru jechuudha. Amma ishii kana oo barbaade roman number taasisuu nan danda'a jechuudha. Roman number taasisuu nan danda'a jechuudha. So warreen kana akkasumatti hunda isaa sirreessuu dandeessu kan biraasuma keessatti immoo formatting page number jettu jira. Format page number jettu kana kanatti click goone page number kana akkam gochuu akka barbaanne page barbaanne irraa eegaluu dandeenya jechuudha. Argitanii akkasitti oo barbaanne page start at taasisuu dandeenya dhibbarraa taasisuu dandeenya bakka barbaanne taasisuu dandeenya jechuudha. Kan biraa immoo asitti amma fakkeenyaaf 1 2 3 jedheera roman number taasisuu dandeenya yookiis immoo ABCD taasisuu dandeenya jechuudha. Kan akkanatti erga filannee booda asitti okay jenna jechuudha. Okay jenna jechuudha. Okay jenna argitanii sagalirraa eegalee amma start at 8 waan jedheef kudhan jechuudha. So format page number jedhu suniif nu gargaara. So homaan barbaanne page number barbaannu deemmoo remove jettu kanatti buunaa jechuudha. So page number bifa kanaan galchuu dandeenya kitaabni keenyas waanuma sunidha kan inni nutti himu jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf ishii kana olaaltan page number insert erga buune booda kanatu page number irratti click goona. Page number irratti erga click goone immoo top irra galchuu dandeenya, bottom irra galchuu dandeenya, margin, current page, format page immoo roman number itti jijjiiruu yookiin immoo page sun eessa akka eegalu taasisuudhaaf jechuudha. Akkasumas immoo page number nu barbaachisoo immoo remove jettu kanatti buunaa jechuudha. So warreen kana ofuma keenya raawwannee dhufneerra jechuudha. Open the top of the page. That means this one or page main depending on barbaanne bakka kana kaasuu dandeenya neerraa barbaanne bakka kana akkasitti galchuu dandeenya jechuudha. So page number akkasitti galchuu dandeenya jechuudha. Sunamuuf kunama fakkeenyaaf header irra galcheera kitaabni keenya kun header bifa kanaan galcheera jechuudha. Oo barbaanne ishii kana dhufnee jijjiiruu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf remove osoo jennee ishii kana erga dhufnee format page number kana tokko jijjiirree ishii kana lakkoofsuma tokkorraa eegalna. First page immoo hin jiru jenneerra. So ishii kana remove so jenne remove jenneerra amma remove jenne bottomii ta'ee akkasitti two page bifa kanaan akka nu barreessu illee taasisuu dandeenya jechuudha. Page kan jedhu itti dabalaarra ofiisaa akka barreessu hanga dhibbaatti iyyuu 100 page jedha jechuudha. Bakka kanatti yoo dhibba ta'e page kitaaba keenya suni. So bifa kana keessa galchuu dandeenya jechuudha. Kan biraa akkuma yeroo darbe isiniin jedhee practical exercise tokkoodhi hanga dhumaatti video tokko isiniif hojjedha jedheera. Tokkooti hanga dhumaatti video tokko isiniif hojjedha. So warreen kan hunda isaayyuu qaba kana document kan barreessuu dandeenyu ka word processing kan jedhu fayyadamneetidha jennee word processing immoo application software dha jenneerra. Akkamitti table akka create goon hunda isaa waliin laallee akkamitti clip party document keenya keessa galchuu dandeenyu akkamitti picture tokko document keenya keessa galchuu dandeenyu ka hunda isaa word processing keessatti laalleerra jechuudha. So har'a waan nuti topic biraa waliin laallu I think haala kamiin page number keessa galchitan sinii galeera jedhee yaada. Spreadsheet itti dabarra topic spreadsheet amma word processing tumurree spreadsheet akka jechuun spreadsheet illee application software ta'ee calculation garagaraaf kan nu gargaaru warreen akka Excel jechuu dandeenya jechuudha. So amma fakkeenyaaf grade barataa tokko hojjechuuf spreadsheet kana fayyadamna jechuudha. Sababni isaa iyyuu word processing kan jennu sun calculate gochuu perform gochuu waan dandeenyeef spreadsheet kana gargaaramna jechuudha. So spreadsheet kana immoo bakka akkamitti akka gargaaramnu topic kana jalatti waliin laallaa jechuudha. Topikicha soo eegaliin duramee kana of gaafadhaa ofii keessan. That means
brainstorming osoo topic spreadsheet jettu kanaan eegaliin what do you think spreadsheet program used for maaliif nu gargaarame fakkeenyaaf spreadsheet programming kun inni akkuma jalqaba isiniin jedhee calculation garagaraaf hojjechuuf salary hojjechuuf ta'uu danda'a grade barataa hojjechuuf ta'uu danda'a waa walitti dahuuf ta'uu danda'a walirraa hir'isuuf ta'uu danda'a spreadsheet barreessuun nu gargaara jechuudha word processing kan jennu yeroo darbe kan laalle kitaaba barreessuuf ta'uu danda'a documentii tokko barreessuuf ta'uu danda'a fakkeenyaaf kitaabni keessan kun word processing fayyadamneetidha kan create ta'eeru jechuudha ishii kana ammoo deebii kana barnoota keenya kana keessatti deebisuu dandeenya jechuudha garuu calculation niidhaaf nu gargaara jenne generalized gochuu ni dandeenya can you observe different function of spreadsheet program from word processing ni jira wanta word processing bira osoo deemne calculation garagaraa hojjechuudhaaf ni jira achirraan argachuu dandeenya hunda isaa argachuu hin dandeenyu tarii akka functionoota garagaraatti xiqqoo argachuu dandeenya radio hojjechuuf salary hojjechuuf waan garagaraa hojjechuuf wantoota word processing-dhaan fayyadamuu hin dandeenye spreadsheet kanaan gargaaramna jechuudha so spreadsheet or worksheet is a file made of raw and column sama fakkeenyaaf booda banuun keenyaaf nu waan ta'eef hangasitti mee create goonu spreadsheet kun ishii kanadha excel worksheet ishii kana dibanna booda fayyadamuun keenya hinaaf waan ta'eef jechuudha booda fayyadamuun keenya hinaaf waan ta'eef hangasitti nuuf haban so spreadsheet or worksheet is a file made of raw and column jechuun horizontally column jechuun immoo vertically isa jennu that is used to sort organize arrange data efficiently and calculate numerical data hojiinsa guddaan ila gaaffii tokko farratti of gaafanne kana kanaan deebisuu dandeenya jechuudha calculate numerical data hojjechuuf kan nu gargaaru spreadsheet dha jechuudha what makes spreadsheet software program unique is ability to calculate value using mathematical formula and the data in cells tokko ishii keessatti wantoota warreen akka word processing irraa kan adda godhu spreadsheet kana dandeettii itti mathematical formula hojjechuu danda'u isaati. So word processing fayyadamne calculation mathematical formula tokko hojjechuu dandeenya ta'e spreadsheet kana waliin rakkachuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf akka additional itti application software ila jechuudha kunillee. Today Microsoft Excel the most popular widely used spreadsheet program. So inni amma asitti banne kun jechuudha asitti bannee jirra machine kun bitanii bifa skeerii kun kan jiru ana kanatti dalgee jiru kun row jenna ana sitti ishiin kun immoo column jenna jechuudha warreen kun maal akka ta'an walumaan laalla so but there are also many alternatives for accessibility we are using Microsoft to create spreadsheet kenya suura kana soo laalle amma fakkeenyaaf isuma amma sitti bannee isinitti argisiise kanadha jechuudha zendi yeroo bannu kana fakkaata kuni ribbon kan jennu word wajjin wal fakkaachuu danda'a gubbaa kanatti home jira insert jira page layout jira formula jira warreen akka data kana as additionally excel irratti yookiin immoo spreadsheet irratti arganna jechuudha garuu wanti word irratti arganne nuti qabnu siiti argitanii f(x) kan jennu function jechuudha mallattoon ishiin kun immoo formula bar asirratti formula barbaanne barreessinee seelii kana keessatti result yookiin immoo bu'aa ishee argachuu dandeenya jechuudha so bakki itti click taatee jirtu kun immoo active cell jedhamti bakki kun argitee bakki ishiin kuni warra kaanirraa addadha sababni isaa karsariin keenya bakka kana jirti so active cell jenna kan ishiin qabattee jirtu immoo column A fi row tokko jechuudha column A and row 1 nama column C dha bakka kana soo cheeggoone immoo row meeqaffaadha jechuudha row 6ffaadha jechuudha another thing is here we have vertical scroll bar akkasitti gadi gottonni ishii kana vertical scroll bar jenna gadi gottonni data hanga 12tti jira kun wanta 15ffaarra jiru naannoo kana jiru laaluuf ishii kana gadi gottonnaa jechuudha vertical scroll bar jenna akkasumas immoo horizontal scroll bar ishii kana seechi gottonnee data asirraan bakka kanatti hafeeru laaluu dandeenya jechuudha another thing is we have here zoom bar bakka kana amma fakkeenya minus fi videotu jiru minus video kana wantoota as keessatti barreessine guddisnee ilaaluuf yookiin xiqqeessnee ilaaluuf zoom bar isheen kan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Another thing is we have here sheet 1 and sheet 2 that means kana keessatti akka page tokkoffaatti akka gargaaramuu dandeenya kun immoo page lamaffaa sheet 1 and sheet 2 jenna jechuudha. Name books amma A1 amma fakkeenyaaf ishiin kun column tokkoffaadha column A dha row 1 maqaan ishee immoo bakka kanatti nu barreeffamti. So mee kottaame gara wanni keenyaatti dhufne wantoota argine ishiin kun maal jenneerra active cell jenneerra jechuudha ishiin kun maaliif maal qabatti jirta sitta
barreeffama. A1 qabattee jirti jechuudha. A1 jechuun immoo n kolomeniidha. 1 immoo row keenyadha jechuudha. Akkasumatti hanga barreessine kun immoo laashiin kun immoo maalidha jenneerra? Vertical bar jenneerra. Fakkeenyaaf hanga 29tti mul'ata kun. Hanga row 29tti mul'ata. Row 30 laaluuf vertical bar kana gadi buttonnaa jechuudha. Asii immoo horizontal bar ishii kana. Akkas jechuun horizontal bar jechuun hanga kolomenii U-tti mul'achaa jira. Kolomenii V laaluudhaaf ishii kana gottonna jechuudha. So akkasumas immoo ishii kana argitanii zoomii kana. Zoom in, zoom out. Ishii kunillee akkasumatti nu gargaarti jechuudha. So another thing is we have here formula bar. Formula bar bakka kanatti qabna jechuudha. Formula bar bakka kanatti qabna. Another thing is we have here function tokko garagara galchuu yoo barbaanne. Booda hundasaayyuu walumaan laallaa jechuudha. Function garagara galchuu yoo barbaanne asitti function as keessa filachuu dandeenya jechuudha. So hunda kana walumaan laallaa jechuudha. Each cell may contain either numerical cellin ishiin kun jechuudha. Ishiin active cell jenne kun barbaanne lakkoofsa barreessuu dandeenya, barbaanne immoo text barreessuu dandeenya as keessatti. Text data or result of formula that automatically calculate and display a value based on the content of cells. Amma sitti fakkeenyaaf lama yoo barreessine, sitti immoo sadii yoo barreessine, sitti immoo ida'ama isaanii yoo barreessine 5 ta'a jechuudha bakka kanatti. Teelii ishiin kun ida'ama lakkoofsa lamaanii ta'uu dandeessi jechuudha. Kanaaf asitti barreessu. So another thing is we have understanding and display formula. Formula garagara understand akkamitti goone yookiis immoo akkamitti display goone. Another thing, before that, spreadsheet may also refer to a program that display data. When we say data, it may be that data is text or numbers ta'uu danda'a. Text ta'uu danda'a in table called worksheet. Worksheet yan jennu kun text yookiin nambarii barreessuu dandeenya jechuudha. Seelii tokko ishii kana keessatti. Kan biraa topikiin itti aanu understanding and display formula. Formula display gochuu argitanii bakka kanatti ammoo formula kan jedhu jira. The real strength of Excel is capable perform common and complex calculation argitanii. Calculation wanta jedhamu sammuu keenyatti dhufna maal nuti yaaddachuu qabnu Excel yaaddachuu qabna jechuudha. Spreadsheet kana keessaa yookiin immoo application software kana keessaa Excel yaaddachuu qabna jechuudha. So dandeettiin calculation hojjechuusaa adda isa taasisa yookiin immoo real strength yookiin immoo cimina isaati jechuu dandeenya jechuudha kan Excel kan. The formula is one of the essential elements of Excel which enable you to add, subtract, multiply, divide numbers. Argitanii hir'isuu, hida'uu, baay'isuu, hiruu warreen sun akka nuti gochuu dandeenyu Excel gargaaramne warreen sun akka nuti gochuu dandeenyu nu gargaara jechuudha. Formula ishiin jennu suniif nu gargaara jechuudha. Formula kan jennu when you enter a formula in a cell, the formula is stored internally and the result are displayed in the cell. Argitanii formula tokko store goone seelii keessatti display gochuu nu gargaara jechuudha. Result isaa you can view the underlying formula in the formula bar when the cell is active. As double click the cell to edit this as a formula. Fakkeenya formula kana irra click goone walqixa mallattoo yookaan barreessina jalqaba. Warreen gara calculation kana hojjechuudhaaf asitti bu'aan warra nuti asitti barreessine kanaan bu'aan ofuma asitti rifaachu. So formula kan jettu irratti jalqaba click goona. Formula irratti erga active nu ta'es keessatti waan barbaanne barreessina jechuudha. So we say this one is formula in formula bar. Waan nuti barreessine kun formulaadha. Kan kana caalullee complex hanga asitti osoo barreessine intero itti buunu value ishee asitti nu buusa jechuudha. Mee isin ofii keessan warreen kana meeqa akka ta'us keessatti barreessame. Isimu waraqaa irratti hojjedhaati check godhaa kana. Sekeendii keessatti click goonaan kana nuuf fida jechuudha. Kanaaf result in the cell jenna jechuudha. Mee fakkeenyaaf kottaa mee nutis waan kana check goonaa formula kan jennu jirti as. Yeroodhaaf waan kun active nu ta'e jiru. Fakkeenyaaf Eucalyptus sobune torba ida'uu saddeet baay'isuu dura sitti wanneedha kana barreessina fakkeenya hiruu baay'isuu sadii hiruu 2 minus 4 baay'isuu sadii hiruu 2 minus 4 interito sobune argitanii 15 ta'e jechuudha. Waan barbaadan barreessaa sitti garuu walqixa barreessuun dagatiin adursine. Just like a calculator, kuma calculator bilbila keenya irraa ta'uu danda'a. Calculator isa gabaarraa binneetiin maatii hojjennu sun ta'uu danda'a. Just like calculator, Excel can add, subtract, multiply and divide.
warreen kana gochuu ni danda'a jechuudha. Akkuma bilbila keenya irratti beeknu jechuudha. So in this lesson you will learn how complex formula used in Excel. Complex formula ta'uyyuu akkamitti Excel irratti akka fayyadamu. A simple formula is mathematical expression with one operator. One operator yeroo jennu fakkeenyaaf hida'uu tokko yookiin maayinasii yookiin hiruu yookiin baay'isuu one operator jennu tokkitti qofa yeroo ta'u kanaaf simple formula jenna waan sun. Just torba hida'uu sagalee inni osoo barreessine ammasitti simple no. Mee kana hunda isaa barreessine walqixa qofa ta'u. Beekna kana fakkeenyaaf torba hida'uu sagalee jaa'ina barreessa argitanii simple formula dha kun. A complex formula has more than one mathematical operator. Asitti amma hida'uu ishuma kana qofa operatorii tokkitti qofatu jira simple dha jenneerra. Yeroo more than one ta'u immoo complex jechuu dandeenya jechuudha. Hida'uu fi hir'isuu waliin jira. Seera body mass jedhu sun hojiirra oolchina yoo ta'e we can say complex formula. So such as what? 5 hida'uu 2 baay'isuu 8. Kun immoo complex sababni isaa iyyuu kun operation tokko kun immoo operator lammaffaadha jechuudha. So we call this one as a complex formula. When there is more than one operation in formula, the order of operation is tell Excel which operation to calculate first. Body mass jennu sun amma fakkeenyaaf bracket, division, multiplication, kan jennu sun hojiirra oolaa jechuudha. To use Excel to calculate complex formula, you will need understand the order of operators. Kana understand gochuu qabna dirqama. Operation closed in bracket jennu sun keessatti kan argamu. Exponential calculation, the power of warree jennu immoo itti aananii dhufu jechuudha. Multiplication and division immoo hojii kan first. Kana lamaan keessaan jalqaba dhufu yoo hojjetamu consider goona jechuudha. Addition and subtraction whichever come first. So warreen kana check goona jechuudha. So body mass M body mass asitti check goona jechuudha. Rigdani addition, subtraction, multiplication, division. So this one is bracket. Warreen kana apply goone hunda isaa akkasumatti Excel keenya le understand goona jechuudha. Another thing is we have the concept of function in this spreadsheet or Excel. So this function is predetermined formula. Formula jalqabu predetermined ta'eeru jechuudha. That perform calculation using specific value in particular order. So predetermined kan jennu amma fakkeenyaaf hida'uu yoo gochuu barbaanne ofii keenyaa miti kan hida'uu barreessinu. Hida'uu gochuu barbaanne ofii keenyaa amma fakkeenyaaf 15 fi 6 jiru miti 15 fi 16 jiru. Predetermined samii isaanii soo barbaanne kanatti buunaa jechuudha. A1 fi A2 kan jiru dhuma ta'e jechuudha 5 fi 15. So predetermined as keessa warra formula nuti as keessa argannu jechuudha. Predetermined jenna jechuudha warreen kan. Predefined formula, not predetermined. Predetermined jechuu dandeenya, predefined jechuu dandeenya. Warreen jalqaba hida'uutu barreessee osoo taane jalqaba iyyuu jira. So that perform calculation using specified particular order. Excel includes many common functions that can be useful for quickly finding the sum, average, count, maximum value, and the minimum value for range of cells. To use a function correctly, you will need to understand the different part of function and how to create argument to calculate the value. Now, Kenya, one rang A80 jira so ta'e akkamitti calculate goona meefa Kenya. Meefa Kenya shikana asitti immoo 34 iddoo kanatti immoo 78 iddoo kanatti immoo 56 iddoo kanatti immoo 78 tokko kanatti barreessine sum barbaad sum equal to asitti immoo average equal to amma kanuti ofii keenya beeknu asitti immoo minimum lakkoofsi xiqqoo warra sun keessa asitti immoo maximum warreen kana hojjedhaa soo jedhamne jechuudha. Nuti amma fakkeenyaaf warreen kana hojjechuudhaaf osoo barbaanne yeroo nuti fudhachuu danda'a function fayyadamnee garuu amma bakka ida'ama warra suni asitti baasuu yoo barbaanne yoo kana dhufne sum jenne ishii kana immoo A1 dha hanga A7 jenne A1 hanga A7 jenne irra iddoo kanatti walqixa yoo jenne 360 ta'eera jechuudha. Ida'amni warra kana hundaa 360 ta'eera jechuudha. Average jira ammoo asitti barbaanne f of x kan jennu kana irratti click goona. Average kan jedhu jiraas. Average kan jedhu irratti erga click goone maal goona ishuma kana deebinee select goona. Ammas ishuma jalqaba click goone gadi gottonni hanga barbaanne sunitti A1 dha hanga A7 harka barreessuu dandeenya. Ishiin kun koloniin kun ofii ishii fudhatti jechuudha. So average lakkoofsa kana
43 tuqaa torba tokko afur sagalee jechuudha. Minimum nambarii mee ilaalame as keessa. Minimum nambarii lakkoofsa kana ilaala. Bakka kana dhufna bakka kana erga dhufnee booda sarchi godha. As keessa hin jiru yoo ta'e as keessa hin jiru ta'e sarchi godha. Minimum jennee yoo asitti nu dhufeera min kana dhufnee I think 15 lamatu jira 15 sun nu fuudhanatti fakkaata kan nu jedhe. Maximum no. Maximum as keessa ilaala beesin fakkeenya maximum as keessa ilaala dhufnee garuu as keessa maximum barbaada max kan jennu maximum jechuudha yookiin immoo lakkoofsa guddaa waan irreefne select goona yookiin immoo harkaan barreessuu dandeenya. 78 caalu jiru as keessa 78 hin jiru kanaaf maximum number dha jechuudha. Bagidani kanaaf predefined jenna jechuudha. Ishii kana keessa warreen kana keessa jiru kana hundi predefined ofuma isaa kaa'eera jechuudha. Warreen kana ofuma isaa kaa'eera jechuudha. Akkasumallee gradii barataa suma keessa hojjechuu dandeenya jechuudha. So predefined kanaaf waa kana arganne jechuudha bifa kanaatiin. So function ishiin jennu sun ofuma calculate gooti jechuudha warreen kana. Another thing is we have the concept of party of function. Party of function yeroo jennu walqinni kun jirti, sum kan jennu kun jirti. In the bracket keessa kan jennu jira maal maalidha isaan. Work correctly a function must be written in a specific way which is called syntax. Syntax in ishii kana fakkeenya. So the basic syntax for function is equal sign. The basic this one is the basic. The function name for example sum ishiin jennu kun function name. Sum ishiin jennu kun function name. Kunos it equal sign is considered as basic. So this one is the basic one. Another one the basic is sum. That means function name. Kambira arguments. Wantoota bracket kana keessatti argamtu argument jenna jechuudha. Fakkeenyaaf A1 ina hanga A20 ta'uu danda'a. Sigadee kana hanga 20 kanatti illee fakkeenyaaf hanga A7tti barreessineeru. Hanga kana hunda isaa sigadee barreessine hanga A20 sun bracket keessa kan jiru argument jechuu dandeenya. Argument contain information went to calculate. Row column 1 row 1 2 column 1 row 20 sarara digdammaffaa hanga sun gidduu kan jiru argument jenna jechuudha. So argument kana wajjin hojjechuu barbaanne fakkeenyaaf working with argument can refer both individually ta'uu danda'a as keessa tokko qofa ta'uu danda'a oo barbaanne immoo more than one. That means cell range. Kun amma cell A1 dha. Kun immoo row digdammaffaa. Akkas jechuun cell range jechuun yoo barbaanne ishiin kun akka tokkitti hojjechuu dandeenya. Cell range kan jennu immoo asiitii hanga 29 gidduu kan jiru kun ammoo cell range jenna jechuudha kan. So argument kan jennu kana yookiin individually ta'uu danda'a yookiin immoo cell range ta'uu danda'a jechuudha. So enclosed within a parenthesis that means bracket shape. You can include one argument or multiple argument depending on the syntax required for the function. For example, average B1 to B9. Amma fakkeenyaaf kun row tokkoffaa hanga row salgaffaatti soo fudhanne average lakkoofsota 10 jennee akkuma dureessirratti tartiibessine sun average isaanii immoo meel akka ta'e nutti argisiisaa jechuudha. Akkuma asitti isinitti argisiisa average bira soo dhufnee amma fakkeenyaaf kanarratti soo kilik goone argitanii equal to average A1 hanga A7tti cell range jenna jechuudha ishii kana. Akkasumas immoo maximum kanarratti soo kilik goone equal to max A1 hanga 7 guddaan 78 dha jechuudha. So this one is considered as argument. So fakkeenyaaf akkuma dura argaa turre to argine amma average warra kanaa soo baasuu barbaanne interitti buunaa jechuudha. 10 warreen kana kilikootti buune walqixa bakka kanatti maal baasaa average warra kana hunda isaanii bakka kanatti baasaa jechuudha. Argitanii ziga average jetti in the bracket B1 and the B9 jetti jechuudha. So multiple argument must be supplied by command. For example, the function sum A1 up to A3 row tokkoffaadha hanga row sadaffaadha. Kuni column kun immoo column C column row 1 and row 3 comma into we add the value of the cell in the three arguments. Kun amma argumenti tokko, argumenti lama, argumenti sadi. So we can say this one is multiple argument jechuu dandeenya jechuudha. So warreen kana hidama isaanii ta'uu kan asii kana walitti finne hidama isaanii sitti argannaa jechuudha. So multiple argument jenna jechuudha. Functionin immoo samiin jira, average jira, so dura argineeru sun accounting jira, lakkaa'uudhaaf maximum jira, hunda isaa ilaalleera, minimum jira. So warreen kun hundi isaanii
creating function jenna jechuudha. Warreen ofuma ofii keenya sun barreessin as keessa argachuu dandeenya. Warreen kana qofallee osoo hin taane keenyaaf bakka kanaa dhufne tokko goone warreen asitti argannu kana creating function jenna jechuudha. Kan barbaanne warreen kana keessa jiru creating function jenna jechuudha. Another thing is we have here creating basic function. Ofuma keenya iyyuu immoo mallattoo walqixaa kana galchine barreessuu dandeenya function keenya. So ammaaf viidiyoon keenya walaa dheeratee jira waan ta'eef mallattoo hidhuu kana walqixaa kana barreessine ofii keenya create gochuu dandeenya. Creating basic function in for example figure 3.28 kan jennu kana solaallee jechuudha. Below we will create basic function to calculate the average price per units. Garaagarummaa isa kana waliin hin qabu garuu ofii keenya for a list of recently ordered item using the average function to do so select the cell that contain function, then type equal sign and enter the set function name. You can also select the set function from the list size function that will appear below the cell you type in. For example, we will type average and the barreessu dandeenya. So much f of x jennu sun keessa jennu sun dhiifne irratti barreessuu dandeenya barbaanne jechuudha ofuma keenya. Haalitti erga buunee warboodoo barbaanne immoo fakkeenyaaf bakka kana dhufnuume bakka kana soo dhufne equal jenne sum jenne yeroo barreessinu ofiisa hin dhufne in the bracket number 1 number 2 a1 mallattoo tuqulamee kana ja'a hanga ja'a qofatti barreessuume ani torbaffaa dhiise walqixatti hogguu asitti 306 ture 78 nan dhiise abdii kana 228 ta'a jechuudha. Bifa suni average-dhaaf illee waan biraatiif interde seen akkasitti galchuu dandeenya jechuudha. Kana mee hundi ofii keessan kompiitara argattan kompiitara mana laabii keessanitti fayyadamaatii item 1 kun amma fakkeenyaaf iskiriptoo ta'uu danda'a, qalama ta'uu danda'a, waan garaagaraa ta'uu danda'a. Waan binnu tokko erga listii goone akkasitti gatii isaanii morga barreessinee baay'ina isaanii morga barreessinee booda fakkeenyaaf 23 baay'isuu 92 ta'a. Average isaanii barreessuu dandeenya jechuudha. Hundumaaf iyyuu immoo auto sum, average, count, mean, max kan jedhu kun redefined function warra jennu sun keessatti ramadamaa jechuudha. Akkasumas immoo waan biraa nuti Excel irraa argachuu dandeenyu data kan jedhu jirras. Data fakkeenyaaf formula, calculation option waan barbaanne calculate gochuu dandeenya jechuudha as keessatti. Argitanii auto sum, average, count number, max, minimum, more function asitti dabaluu dandeenya jechuudha. Wanti kun nuun hojjenne hin jiru jechuudha. Spreadsheet wanti jennu kun. So warreen kana hunda isaayyuu yaalaa sinillee practical exercise akkuma isiniin jedhe viidiyoo tokkoon hunda isaa isiniifan hojjedhe yeroo biraa. Next waan nuti waliin ilaallu working with data. Data garaagaraa qabaachuu dandeenya. Akkamitti daatota sun waliin hojjechuu dandeenya isa jedhu irratti yeroo ta'an waliin ilaalla hangasitti warri subscribe goone subscribe godhaa. Viidiyoo yeroo dafee akkan isinii gadhiisuu yoo barbaadan subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa. Turtii gaarii yeroo barannaa gaarii isiniifan jedha. Viidiyoo yeroo biraa working with data kan jennu kana maal akka ta'e waliin ilaalla jechuudha. Fi practical exercise hunda isaanii tokkotti hanga hundaatti waliin qabee isiniif hojjedha jechuudha. Kanaaf turtii gaarii isiniinan jedha.